ejjennoon dhaabichaa kana yeroo ta'u kanuma waan wal qabatu gaa dhaabni yookaan waraanni bilisummaa Oromoo rakkoolee siyaasaa impaayirettii keessatti uummanni Oromoo fi qaamonni impaayirettii Afrikaa qaban waliin turan kana waliin qaban kanaa furuudhaaf marsaa lama bilisiginnaa amma aangoo Afrikaa qabdu waliin taa'ee turuun ni yaadatama. Marsaa lamaan kana keessatti waliigaltee irra gahuu dadhabuun mareen sun adda cite. Maree taasifame keessatti dogoggorri jaallan bakka bu'anii deeman hojjetan maalii yookaan deemsi deemame dantaa sabaa waan miidhe qabaa jechuun hanga deebiin argametti bilisiginnaa waliin mari'achuu irratti boris ejjennoon dhaabichaa maalii wanti isin kaleessa gootanis dogoggorri isaa bakki itti mul'atu jira. Maaliif jennaan yeroo quba namatti qaban dhageenyaa waraanatti illee gadi fidanii wanni odeeffamuu aarraa isa fudhatee fi aarraa isa dideedha. Warra marii bilisiginnaa waliin mijeeffatuu fi warra immoo lakkii jedhee dura dhaabbate gidduuttiitu raafamni mooraa eegale waan jedhutu jira. Isa kanarraa isin qaama waan kana keessatti hirmaate illee turtanii maal jettu isin yaada kanarratti? Jaaldaandi kuni amma akkaatiin an jettetti wantamma akkasii akkana raafamni kun dhalate akkasii jedhaniin kun guutumaa guututti dhara. Kaayoo irratti namni rakkoo qabu hin jiru. Waanan duratti sii kaase ture ganna lamaan san keessatti. Gaafa sana rarraa'ii jira. Gaafa sana araaraaf teennee jirra. Hin jirru. Kun ta'e jedhamee beekaa waraan bilisummaa Oromoodhaa agartee burjaajii keessatti uumuudhaaf uummata Oromoodhaa burjaajii keessatti uumuudhaaf ta'e jedhamee ajandaa diinni namatti kenne. Osoo beekees osoo beekuu baatees beekeetis ajandaa diinaati kan kun warreen kana oofaa jiran. Wanti walitti dhiyaatu hin jiru. Kaayoo walabummaa bilisummaa hiree murteeffannaa fi araarraa walitti fidin jiru. Akkamittiin nagaa buuf nagaan akkamittiin bu'ee kaayoon kaleessa ganna gasanitti kaffalaa turte dhugoomaa karaa nagaatiin akkamitti dhugoomaadha. Akkamitti dhugoomaa san keessatti akkaataan itti dhugoomu araara sana araara iggitaa kan namni qaami dhibiisi iggitiisi hin goone araarichiyyuu iggitaa ta'u. Hiree jechuun kaayyoo keessana bakkaan gahuudhaaf akka hidhanii isanii wantoota hedduu miinsi isaan ittiin fayyadamaa turan sana kan akka sanatti hin finne kan iggitii itti godhuudha malee kaayyooniti. Agartee kaayyooniti. An kaafte san keessatti bakka sanatti anilleen isa lammaffaa irratti hirmaadheen ture. Maarree odoo kaayyoo sharafee jiraate araara buustee galuu malee maal? Araara buuftee galuu malee wanni dhibiidhaa maantu jira. Kaayyoo sana sharafuu dhabuuf wareegama kaleessa bahe ganna 50 itti bahe bifa hin taaneen ukkaamsuudhaa deemamuu morma. Akkaataan isaan itti dhufanii fi akkaataan isaan itti dhufan akkaataa wanta nuti qabsoo goonee fi wareegama agarsiisan itti baafne ittiin balleessan yookaan ittiin agartee maqaa sanaatiin balleessan ka'atti akeekkate dhuunfaa irratti fa'aa akeekkate agartee waliigaltee natti gootu iggitaa yoo hin ta'in akkaataan sanatti yoo hin ta'in osoo kaayichi sanallee gootee boru si galchee waan feete si godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf deemsi yeroo sanatti deemame kaayyootti kan hin buune akeeka kaleessa wareegama agarsiisuun ganna 50 itti bahe san kan sharafuu hin dandeenye akka inni hin sharafnetti waan san gara nagaatti deebisuudhaaf godhameen alatti wanti tokkolleen keessa hin jiru hin sharafamnes sharafuus hin danda'u.
osoo walii galteeni akka isaan barbaadanitti walii galtee san fudhattee galtee eetii sharafe jechuu hin dandeetta. Iggita isaa miti jechuudha. Osoo isiin jechuu baatte illee boru amansiisummaa hin qabu sharaftee jirtaa jechuudha. Garuu akka sanatti osoo hin taane akkaataan itti deemamu egaa wanti waan kanaa namni hin beekne hin hubanne waanuma dhibiititti propagaandaadhaaf yookaan jeequmsa harma keessatti dhalchuudhaaf walamantaa qondaalota hoogganoota hedduutti akka hin dhufneedhaaf agartee kaasanii wanteen garii akkaataan inni itti ibsamu qaamonni silaa hubachuu malan hanga hubachiifame hin jira jechuudha. Agartee so waan ittiin diigumsaa barbaadan wanta duratti ka'ame amma ati jette san jalqabarra jette san kaasuudhaaf kan ittiin fayyadaman kan waraana kanas ummata kanas burjaajii uumanii walidduu keessatti shakkii uumanii agartee hojii diinni akka barbaadetti akka fedhetti akeeki diinaa qawweedhaan hin dandeenye diiguudha barbaada. Kanaaf akkuma duratti siin jedhe waraana keessattis biyya alaa kanattis gama gamatti dhaabsisee iddoo walakkaa keessatti kana godhaatiin itti fayyadamaatii jira jechuudha. Kun burjaajii uumuudhaaf kan godhameen alatti wanta araaraa fi kaayyoo walitti fide hin jiru. Deemsa araaraa akkatti xumuramu, araaraa akkatti xumuramu, akkaataa itti xumuramu. Inni sun ammoo akka isaan barbaadan sun kaayyichaaf kaayyoo sharafu waan taateef nuti immoo sana fudhanne kan kaayyoo tana hin sharafnee fi haa ta'e isiinis hin fudhanne isaan akkaataan isaanitti dhufan akka dhibiiti qophii nagaa buusuudhaaf osoo hin taane akkaataa isaanitti dhiyaatan dhugaa maqaadhaaf nagaa ta'enne jechuudhaaf jechisiisu malee waan gannaa gas guutuu wareegamas gausan itti ba'e akka sanaatti ittiin xumurama jettee waan herreegdee itti dhuftuu miti. Maqumaaf akkan teenne jettee propagaandaa ummataafis warra biyya alaa kanaafis itti fayyadamuudhaaf gooteen alatti dhugaatti nagaa buusuudhaaf wanta gaaffii Oromoodhaa ta'ee fi nagummaan karaa nagaatiin kaayyoon sun bakka hin ga'u laf kaaftee laf keettee fiddee dhuftee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kuni propagaandumaaf burjaajii uumuu wanta dhalate kana waraana keessattis uummata keessattis bal'isanii akkuma kaleessa siin jedhe jalqabarratti sii kaase kan 5-6tti uummata kanas waraan kanas qoodanii agartee sodaa isaan amma Oromiyaadhaa qaban kana kan itti laaffatanii maqaa dhalate kanatti hin godhan. Kun ammoo kasaaraa Oromootitti fidu. Kasaaraa Oromootti boru waan Oromootti biyyattiin tun garsiin itti deemaa jirtu irratti kamma namni argu kan yoo ummati Oromoodhaa irree jabaa waraan bilisummaa Oromoo amma jirurra jabaa taasise tokkummaadhaan qophaa'ee jedhe carraa dhufu badiirrees damachuudhaafis kaayyoo kaleessa wareegamatti kaa'e dhugoomsuudhaafis kan lamaan keessa jechuudha. Kanaaf jabinniin jabaachuun tokkummaadhaan duratti tarkaanfachuun sa'aan marra jirturratti darana jabaattee hojjechuun Oromoodhaaf carraa isa dhumaati yookaan ammoo Oromoodhaaf gara badiiti. Kanaafiyyuu irra jirru kana waan kan dhaggeeffatuun waan hin taane oofuun inni beekee godhu diinummaadhaaf ta'e. Inni kaan ammoo osoo hin hubatiin hojii diinaa hojjetu. Hojii diinaa hojjetu waraanattis gabbuusu. Jalqaba irratti sii kaase. Qoodamuun 201 jalqaba uummata hawaasa biyya hambaa jirurraa isa sanarraa dirreetti gadi dhufaa ture. Kan 2008 guutumatti achirraa gad dhufee siin jedhe homaa hin qabu jechuudha. Gaafa rakkoon dhalate akkuma duratti siin jedhe namuyyuu gareedhaa garee kaan saammatu irratti
Garee nyaaphaa ofitti galchaa nyaaphi kana sasadhee idduu lamaanitti rakkinichi akka gar furmaatatti hin deemu ibidda boba'aa itti godha. Keessattuyyuu barata ammas kaluu ganna dhamaan kan boba'aa guddaan asirraa gadhu. Boba'aa guddaan qoodi silaa qaamota akkasiidhaa sun yoo waraanni bilisummaa Oromootu dogoggora keesseenee rakkinoota akkasii sannan qaamii silaa puush godhee gar tokkotti deebisuu danda'u qaama hawaasa keessattiyyuu wanni biyya keessaa ofirraa lakki inni keessaan qabu. Hawaasa biyya alaa jiru. Hawaasi biyya alaa jiru silaa seenaa kanarraa baratee kaleessallee maalan keessatti dalage qoodama kana keessaa maalan qooda qabe maan Oromoodhaa buuse jedhee laalee nama barateedha laalee dhaabbatee walii isaa idduutti akkasitti walitti gad dhufe rakkoo dirree keessatti isa dhibu sanaayyuu furuu maleedha. Warra furuu maleedha. Yoggaan akkas jedhu agartee dhugaa laf jirtu irratti hundaa'etan jedhaan qooda guddaa qabuun siin jedha. Ammoo kana kan burjaajii kan cufaayyuu gamgamatti akkasittiin godhe boba'aa dirree keessatti naqaa jiru. Warroota ammatti seenanii akkasitti godhan sun warra inoosantiinis ta'e yookaan fedhii addaa laala fedhuma kiyyaadha. Yookaan naamwaatu kana fide. Asis taanaan dirrees taanaan sanumaa achis taanaan sanumaa jechuudha. Kun ammoo summiidha. Kakaleessaa sun laala. Kan duratti sii kaasa. Summiitti ta'e Oromoo bakka sanatti deebi'ee ziirootti deebisaa ture jechuudha. Agartee kana amma kaasitti gad dhufee waraana keessas itti gadi fidanii akkasii jedhan. Irraa eega sharafame maaf hin walii galteen galin? Maaf walii galamee hin galin? Baay'ee simpil waan ta'e namni adda baafachuu danda'u, hubachuus danda'u. Namni qabsoodha kana maallaqaanis ta'e waan hedduudhaan gargaaru qooda qaba. Kan inni kana godhuuf Oromoodhaaf waan Oromoodhaaf bu'aa qabu malee waan Oromoo deebisee bu'aa qabeessa is taasisee akka kaleessatti bakka sanatti is geessu godhuun qabu. Qaamii qondaalotaa kamiyyuu kan dirree jiranis seenarraa barachuu qaba. Bu'aa tokkoon qabuuf Oromoodhaaf. Kanaaf wareegan barbaachisu achumatti baafte waluma sukkuumtetuma gara sanaatti deembi qofaatu yoo kana goote seenarraa barattee jirte. Yoo kana godhuu baatte bakkuma kaleessatti Oromoo deebiftee jechuudha. Kanaaf deemsa tam jedhu kun waan burjaajii uumuudhaaf waraana keessatti rakkina uumuudhaaf ajandaan isaanii zoonii kam keessattuu lama uumuudha. Irraa fashaalee malee. Kun ammoo akeeka diinaati. Agarte akeeka diinaati. Diinni ammoo hir'inoota fi qaawwa akkasii amantaa akkasii warraaqsummaa irratti laaffina jiraachuun ganna 5 hedduunis ganna 5 ganna 6 muuxannoon qabsoo keessatti jiruyyuu xiqqaadha. Qabsoo keessatti amala farra warraaqsaatiif amala warraaqsaatu jira. Amala warraaqsaa kan jedhan kan sabaa kana lakkisee ka ofiisitti hirkatu. Fedhii addaa fedhii dhuunfaa qabu kan isaa callaa caalchisu amaloota farra warraaqsaa jedhan jira. Kun dhalootatti gaafaati qabsootti gad dhufte dirqiitti kan warraaqsa sanatti jijjiirrachuu qabda. Jijjiiruudhaaf ammoo yeroo sirraa fudhata. Deemsi deemaa turre sun ariitiidha. Inni kun qaawwa diinaa baneef sadarkaa sanatti ta'uu dhabuun gartee hir'inoota akkasiidhaa sana akka dhalatuu fi rakkinoota akkasii sana waan amma xixiqqaa akkasii sanatti akka inni deebi'ee ittiin burjaaja'u taasisuudha. Sanarratti hundaa'amee kan godhame. Kana keessatti ammoo adeemsa keessa deemnee dhufne san keessatti wanta kakaafne gubbaarratti sii kaase kakaafne jenne keessaa hir'inoota jennee akkaataan
yeroo sana dafnee duratti tarkaanfachuu carraa argamne sanatti fayyadamuun adeemni sun qaawwota hedduu akka barbaadetti rikruutmentii gahaan godhamuu dhabuun akka barbaadetti siseenis jira. Kana keessatti agartee wanti dabre keessa asii asitti himuu, achitti himuu, asii gasitti himuu amala warraaqaa odoo ta'e yoo gammachuun balleessa jiraate gammachumaaf kan gootaa sirrii miti qajeelfadha malee yookaan daandii gammachuun beektaa akkasiin jedhe hin jedhuun warraaqaan akkasiiniti. Wantoonni tatta'amee ture isa alaayis dhufee asitti dhufu akkasiin jedhe akkas godhe waanuma sirreessuu danda'u yookaan waan qabatamaa hin jirre uumuu san akkasiitiin bu'aa itti argatan sanumaaf ammas akkasitti ittiin burjaajii uumuudha malee hin turre jechuudha. Kanaafiyyuu wanni kun rakkooleen tun osoo araarri kun hin taa'in dura ture wal tumnee eeguma araaraa deebine akkasittiin wal qeeqnee rakkina cufaa turre kun qabsoo Oromootiif fuunu jennee liqimsi fudhadhu waliin jenne dhiisi. Bas waan kaleessaa kaaftee dura balleessita. Taa'in badii balleessuu osoo hin taane badii sanaan baduudha. Hamtuuni badiirraa barachuu dhabdee badii sanaan baduutu hamtuudha. Kanaafiyyuu akkanatti ilaalamee akkasittiin qajeelamuu qaba jedhamee akkasiin laf kaa'ame akka kanatti dhufne wanti yeroo sanatti dhalatte egaa isa kan cufa faashalsuun kana keessatti ammoo boba'aa guddaan duratti siin jedhe san gama kanatti akkasitti akka wal liqimsiifnee wal dhibnee hin deemne egaa carraa banamee fi burjaajii amma jiruu fi haala amma waraan keessatti jedhame kun dhalachuudhaaf ta'e jechuudha. Egaa kana jechuun ammoo dhugaa jirtu kanuma liqimsuu qaba waraanni bilisummaa Oromootis kamiyyuu inni biyya alaa jiraatee qabsoo Oromoo jedhus liqimsuu qaba. Kana laaffina kun wanta ati gootu kan tokkummaan itti dhuftee malee kan akka sanatti fiddee yoo Oromoon qoodaa jette qofaadha jechuudha. Waan kaleessa keessa dabarre marsaa 3-4 keessa dabarre ilaali. Waan inni Oromoodhaa buuse maantu jira? Yoo yaadilleen jiraate armuma jalatti wal jettee liqimsitee kan dhuunfaa keetiin kaaftu yoo ta'u warraaqaa taate malee warraaqaan ta'iniin alatti kan dhuunfaa keetiin miidhama keetiin wanta kaaftu hin jiru. Kaleeyyuu miidhama du'aayyuu lubbuuyyuu itti kennuudhaaf bakka kanatti gad dhufte. Inni sun yoo ka sabaa miidhe taate ati liqimsitee akka kanaatti ittiin kan seenaa sanarraa baranii nu jechisiisu. Kan godhuu dhabuutu kaleessa sanfide jechuudha. Dhalooti har'aa ammoo kana godhu qabaachuu. Keessa isaatitti godhu alatti baasuun qabu. Keessatti qabsoo isaa godhe kan hin galiniif yookaan kan achumatti itti godhe fuudhee deemini malee achi bahee waan kaleessaa dalagee wareegama gasga'u har'a sanuu amma sa'aatiitti barbaadamu. Sa'aatii amma Oromoo akka inni itti barbaadamu sanatti karaatti isaa gonkumaayyuu itti dhagahamu dhabuudha jedheen fudhadhaan akka namni tokkotti akkasitti amanallee. Egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kan isin dhaggeeffachaa jirtan maree yookaan gaaffiif deebii taanaa ajajaa olaanaa Abaaboo Jaal Gammachuu Abbooyyee waliin taasisaa jirrudha. Egaa mareen keenya ammallee itti fufaa waliin turaa isin jenna. Ayyee Jaal Gamme haalli hooggansi waloo ittiin tolfamee hojii keessatti akkamiin socho'aa jira? Egaa hoogganni waloo tolfamee caasaan duraan hin turre bara 2021 waa fooyyessuuf yaalame. Isa booda immoo hojii keessatti waan ta'an hanqinoota jiran kana furuudhaaf caasaa heerri dhaabaa jettuun wal qabatee waa lafatti diriirsuu akkaataa hojiin barbaadduun zooniilee kana babal'isuu wal qabatee waa tokko hojjetamee jira. Kun akkamiin socho'aa jira? Murtoon isin laattan tokkummaadhaanii jechuun mareen mari'atamee murtoon akkaataa barbaachistuun kan waloo kanii qaamni gaafatama dhimma kanaatti qabu heeraaf seera irratti hundaa'ee immoo murtootti laatu maal fakkaata?
murtoon waraanaas akkamiin immoo laatama? Fakkeenyaaf murtoon waraanaa hawaasa hirmaachisee qaamota adda addaa hirmaachisee immoo kaniif qaamni sun heeraaf seera irratti hundaa'ee gaafatama namni itti qabu ajajaan zoonii haa ta'u sadarkaa kora jiraawwachiistuu qaamni dhimmi sun ilaallatu hoogganni ajajaa olaanaa yookaan immoo sadarkaa qondaala waraanaa birgeedii cibiraatiin jiru badiin tokko yookiin immoo milkoomni tokko bakka itti mul'atti irratti hundaa'ee akkaataa namni itti laatamu kun murtoo waraanaatti laatamu kun akkami? Kabiraan akkamiinis hojiirra oola? Dhiyeenya kana immoo hoogganni zoonii giddugaleessaa bifa jedhamuun wanni maxxane jira. Hoogganni zoonii giddugaleessaa zoonii aaraa baatii gurraandhalaa fakkaata. Aaraa 8tti ramadame sanaan wal qabate eenyu ibsi dheengadda eebila 25 ba'e kan eenyuuti miidiyaatti laatamee qaamni ABO irraa ajaja hin fudhadhu jedhe kun eenyudha? Akkamiin immoo yaadni kun adda of baasuu fide kan jedhu irratti gaaffileen tokko tokko hawaasa biraas ka'aa jira. Isa kanarratti gabaabinaan maal jechuu dandeessu? Ayyee jaaldaandi egaa hooggansa waloo tolfamee fi akkaataa itti socho'aa jirru jedhu irrumti deddeebi'ee duratti kaaseen ture. Bifa akka sanaattiin qindeeffannee hojiin bifuma amma duratti jedhe sanattiin hojjechaa jirra. Egaa murtooleen adda addaa jedhu murtooleen sun ammoo bifuma seerichaatiin deema. Egaa hojiirra oolaa hojiirra ooluun kun waan yeroo gabaabaati gaafa maaliif jennaan qabsoo keessatti yeroo garii rakkinoon dhalatee ooluu hanqateen alatti wantan dabraa ture inni oola. Ammoo ka'ati kaaftee hoogganaa zoonii giddugaleessaa eenyu ka jedhu haaraa isaan keessatti egaa zooniin giddugaleessaa kaleessa zoonii giddugaleessaa kun godinota lama keessatti socho'amaa ture. Tokko gara lixaatitti kaan ammoo kaaba lixaa jedhamee socho'amaa ture. Akka sanaatitti deemaa ture. Egaa giddugala kana keessa gara bahaatis giddugalmattiin ture. Booda caasifamaa kana keessatti kan kaabaaf kaaba lixaa jiru kana walitti tokko ta'e. Ajajaan giddugaleessaa Jaal Abdiidha. Jaal Abdii Dhugaati. Jaal Abdii Dhugaatu ajajaa giddugaleessaa waraana sana guutuu haga lixaa sanaatti kan gaggeessu. Harsadee kophaatti ajajaa zoonii Harsadee jedhamee kophaatti kennameef sun haaluma qabsoo gaafa bal'ina lafaatirraa riphee lolaa keessatti egaa yeroo riphee lolaatti sochootu wanta ati uffisuu dandeettu xiqqaadha. Qaamni ajajaadhaa sun ammoo yoo xiqqaate bakkoota sana cufa gahee hir'inootaaf laaffinoota jiran argee sirreessee qajeelchee dubbisee godhuu qaba. Itti dheerata. Baay'eetti irraa dheerata. Rakkooleen adda addaa immoo furamuuf dhabuu mala bifa kanaatittiin caaseffamee egaa zoonii giddugalaa ajajaan Jaal Abdiidha. Waxabajjii eenyutti fulbaana 25 ba'ee jettuun egaa rakkin dhalate achi keessatti egaa warra amma maqaa dhooftan jechuun qaamii duraan ajajaa ture Itaanaan Abdii ture booda kanatti caaseffamammaa kanatti sanyiin gara hojii raawwachiistuutti ol guddatee qaamii gadi hafe ajaja zooniidhaa sun Abdiitu dhuunfate. Egaa akkan dhaga'utti achirratti ilaalutti barreeffama garee ammoo namni argeetti ajaja jalaa baane qaama heeraa fi sagantaa hin qabne maalii ka jedhu baay'eetti waan ceeraati argee. Egaa walumaan murteessinee walumaan kaanee
hojiitti ni qabna jennee gama siyaasaatiin hir'ina jira jennee walumaan ta'enneetuma walumaan murteessineet isa sanaayyuu seerota bakka itti laaffatetti walumaan murteessineet gargar kaane egaa rakkinni bakka sanatti dhalateen boodatti warri ibsa akkasii baasee dhaaba jala hin jirru jedhe. Ani egaa kanan kaasuu danda'u dhugaadha. Hir'inni jiraachuu, laaffinni jiraachuun, badhiin jiraachuun, wanti hedduun jiraachuun isaa namni hin balleessin hin jiru. Ammoo waanan armaan olitti kaase suntu Oromoodhaaf furmaataan jedha. Kanaaf kun fudhatama hin qabu. Ibsaan sirrii miti fudhatama hin qabu. Zoonii giddugaleessaa bakka isin bu'anii. Zoonii giddugaleessaa ajajaa abdii jala jira. Egaa waanan ani siin jedhu wantan jalqabarraa kaasee siin jedhu san rakkoodha. Fudhachuun dirqama. Yoo kana goote qofaadha Oromoo bilisoomsita. Tokko taatee kan waan godhin lamtaatee homaa godhuu hin dandeetta. Wanti achitti mudate wareegama kana fudhattee sirreessuun dirqama ta'a. Kanaaf kanan goone walumaa galatti ololootaa fi faca'insa ammaa kanaa sanarraa ka'ee natti fakkaata. Kanaafuu gaaffeetiin haa dhiyeessite ajajaan giddugaleessaa jaal abdii dhugaatii. Egaa humnoonni adda addaatis jaal abdiitti gabaasan jiru. Warreen ammoo akka sanaatti hafan kan godhan egaa amma kaasuu baadhulleen qajeelaa hin turre akkas godhuun seeraaf waanan duratti sii kaase cufa godhuun dirqama. Diinaaf yoo ta'e malee firaaf homaan godhu. Qabsooftee sirreessuun, qabsooftee qajeelchuun, wareegamatti baaftee kan kalee hammaatee Oromoodhaaf hin ta'insan boru akka inni hin taane godhuudha murtiin warraaqaa keessattuu dhaloota har'a keessattuu qabsoorra har'a jiran isa kaleessaa sanarra isa kana godhuu qaban. Qaamii kamiyyuu of laaluu qaba. Qaamii kamiyyuu of laaluu qaba. Kan bakka kaleessatti isa deebisu sanarraa of deebisuu qaba. Laaluu qaba. Barachuu qaba. Wanti kaleessa dhalatan wal hubachuu dhabuun, wal dhoffachuun, wal shakkuun, marii qabaachuu dhabuun agartee wantoota akkasiitu kaleessa deebi'ee gara walaasa'anii waliin fixachuu dadhabame sadarkaa sanatti hin fide. Har'a maarra deebi'a malee walii sakee hin ta'u kun kan ammoo irratti qabsooftee sirreessuu danda'uu qabda malee bu'aan Oromoodhaaf buufamu gonkumaayyuu hin jiru. Yoo hojii diinatiif hojjenneen alatti wareegama barbaachisu baaftee tokko malee Oromoodhaaf lama bu'aan qabuuf ani kanan siin jechuu danda'a. Walumaa galatti heeraa dhaabaa 2007 qabanne warri kaanii roon walumaan kanatti hin jenne. Nuti ABO'n kaleessa gaafa 2018 ABO jechuun miseensa lama qaba. Tokko miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo qofaadha kadu. Miseensi ABO miseensi ABO qofti miseensa waraana bilisummaa Oromoo hin ta'u. ABO'n miseensa waraana bilisummaa Oromootii fi miseensota dhibiidhaa qaba. Kan hojii adda addaa irratti warreen hojii adda addaa irratti namni sun miseensa ABO'ti. Garuu ABO'dha. Gaafa 2018 qaamonni san cuftii egaa karaa nagaatti irratti qabsoo goonaadhaanii seenam kan dirreetti hafe WBO'dha. ABO WBO tafe malee ABO miseensota kaanii akkas ture. Maqaan kun asirraa ka'e. Namoonni maqaa kanaayyuu akka yoo gaafa sana ABO jette qaamonni kanaatiin furmaata argamaa jedhee abbootii jaarroleen xennaa isaan irratti danqaa ta'uudhaan alatti
wanta ati as keessaa fuutu jiru abaa waboon illee abaa'uudha. Kanaaf at least waan isaan itti murteeffatan amilkaani ammoo kan nu hafne waboodha. Abaa waboon hafne irraa goruun dirqii taati haa hojjetan yookaan isaantu nu galcha yookaan ammoo nutu isaan galcha jennee gaafa sana maqaan kun ittiin moggaafame akkasittiin moggaafame. Abaa'uma ganna 51 muuxannoo qaba. Ekspiraansii ganna 6 abaa malee seenaadhaan kan ganna 51 qaba namni armu jiru kun. Gaafa kora 2021 godhanne isuma san maxxanfate. Everything wanti cuftiyyuu heeraa sagantaa siyaasaas akkasumas seeraa fi agartee cufa isaatiyyuu isa 2017 kennaan maxxanfannee isaan hojjetuutti jirra. Ammas kan hojjetamaa jiru isa. Hojiitti kamaa fi hirrinoonni jiran walumaa gallee hirrinni akka jiru bakka inni jiru lafa qabsiisuudhaaf jennee caasaa kana goonee itti damnee Oromoodhaaf kan fuutu kana jennee laf keenya. Walumaan hin godhame jechuudha. Agartee kana kaasuun burjaajii yookaan waan dhibiidhaa yookaan akeeka dhibiidhaa yoo taateen alatti kan fudhataman qabne kan homaan kaafne jechuudha. Ayyee guddoo galatoomaa egaa gaggabaabsinee deemnaa yeroo bal'aa isinirraa fudhachaa jira. Isinuu akka kaastanii uummanni akka dhaga'u malee waan cufaa kanuma isin kaastan kan quba qabnu seerota itti daddabalaman qajeelfamoota illee ka fooyya'uu qabu jennee taachifame qaama hundaa bakka hoogganoonni amma komii dhiyeessan kun itti hirmaatanitti namuu yaadatti kennatee waan tottolfamuu qabullee akka tottolfametti quba qabna. Egaa impaarettiin raafamaa jiraachuu quba qabna. Kun immoo yaaddoo guddaan dhaabuma keenya dhaabaa waboorraa isaan qabaatanii dhaaba kanaan bakka sanarraa maquurra dhaaba kana bakka cabsanii duubatti deebisuullee deemaa jiraachuunsaa abdii kutannaa gam tokkoon isaan keessa galan argaatii jirra jechuudha. Agarsiisa. Raafama amma isaan qaban kana irratti hundaa'anii garuu sanarraa maquudhaa fi of jiraachisuuf sochii garaagaraa yeroo isaan taasisan agarra. Duula lolaa fi ololaan cinatti dhiibbaa gama uummataa fi jaarsummaa taasisuufaa yeroo isaan socho'an agarraa. Aga uummata waanjoo harqoota illee daa'imatu naaf hin baachisanii gadi ba'anii akka wanta ofii nagaa barbaadanii dhaabaa waboon immoo nagaa hin barbaanne waraana bilisummaa Oromoo kana diinumsuu argaa turre. Keessaa Salaalee Konyaa Salaaleetii fi Kibba Lixa Shaggar Qarsaa Maallifoo afaan irratti illee ilaalleerra. Kana akkamiin ilaaltu? Qaamni nagaa hin barbaanne eenyu? Jaaldaamdi raafama guddaa keessa jirtin ifaan ifa raafamee warra kanaa jabina Oromoo jabina waraan bilisummaa Oromoo qofaan waan itti aanuu yookaan akkasaan gahuu danda'a. Isaan haala amma raafama keessa jiran kanatti fayyadamanii uummata kanas garanatti akkasitti harkisuudhaa deemu. Garuu uummati kun hin beeka. Ajjeesaa ba'e, manarra gubaa ba'e, bakkoota tamma maqaa kaafte kana marfiitti dhokaasaa ba'e, zuu haasoos jedhanii sanaana haleelaa ba'e. Gartee dhiibbaa irratti godhaniit dirqisiisaniit akka waan kana uummati akkan ta'e maalii jedhee akka inni propagaandaadhaaf yookaan qaama wanni dhibiidhaatti fayyadamuudhaaf godhanidha kan qabnu malee uummatichi eeyyeeni rakkoo guddoo keessa jira. Rakkoo guddoo sana ammoo kan godhaa jiruuf kan raawwataa jiru isuma ta'uudha. Hin beekaa jechuudha uummati akka inni isa kana godhe. Sababa kanaaf ansiin godheedhaan uummata kana agartee bifa akka kanaatti ittiin deemtee haala hin taaneen uummata kana bakka lamatti warra kana didee maali jettee uummaticha hafuura isaa jeequudhaaf kan karoorfatte garuu isumarra deebi'e. Kanaafuu uummati keenya kanaan ani jedhuuni haalli amma keessa jiru
haalli isiin keessa jiraattu isinis kan qabdan raafama guddaa kan keessa jirtu. Haala immoo deebitee gaanfa Afrikaa kana keessatti waliin isiin jedhaa jirtu guddaadha. Deemee wanni kun gara ishii dhumii isaa Oromiyaadha. Kanaaf uummati keenya kan inni ta'uu qabu qabsaa'onnis namni Oromoo ta'e martiniyyuu humna waraana bilisummaa Oromoodhaa jabeessuu humna taasisuu waraanni bilisummaa Oromootis Proogiraama dheeraa akkasiisan qabaatee hojii guddaa irratti hojjechuu uummati keenyas ammoo bifa akka sanaatitti waraanummaa isaatiin of qopheessee haala amma ittiin deemtu kana keessaa bahee isa boruutiif herreeguu isiin waan har'aati herreegdu waan har'aa kun ammoo boru miidhaa fida waan taateef uummati keenya egaa isa kana erguddaan isaa ni hubata rakkinoonni jiranis mul'ataadha dhugaa mul'ata. Ka obruu isaatillee baangaan baatee irraa cirte hagam kan manni irratti guban hagam mana irratti hin gubne oboon mata keessaatti irratti kan irratti gubaa turte kan ka obruu isaa gootaraa isaa ibiddatti qabsiisaa gubaa turte isiidha hin beeka. Garuu ololaaf itti fayyadamtee uummata kana akka sanaatitti warroota keessa keettee mataa keessa keettee uummata keessatti bobbaaftee bifa akka sanaatiin aadaa isaatii dhugaadha. Gaafa rakkoo gaafa baay'eetti dhiphate kana godhaa aaduma isaatii ammoo dhiphuu keessa jira. Kan kana godhaa jirullee isaan habaayiiti akkan ta'e jedhuun illee isiidha jechuudha. Kanaaf uummati keenya deemsa sana keessatti karaa raafama kana keessaa diqaattu of jabeessitee boru sitti deebuudhaa deemtu waan taateef akka isiin raafama kana keessaa hin baanetti waraan kee jabeessitee itti fufuutu furmaata malee deemsi boru dhufu baay'eetti ulfaatan. Kanaafuu tokkummaadhaan ka'ee gireetiif of qopheessuun murteessaadha. Bifa kasiitiin akka isin hin dogoggorsinee jechuun hin barbaadaa jechuudha. Ayyee egaan waraana bilisummaa Oromootti sin deebisaa. Riphee lolaan tokko sadarkaa garaa garaatti keessumaa bilisummaadhaaf falmatan yeroo isaan hin banne yeroo isaan galma ga'an argama turre warreen falmaa geggeessan asuma Eertiraa irraa akkaataatti bilisummaa isaan argatan arguu dandeenya. Garuu bilisiginnaan raafama biyya keessaa impaayirtii keessaa waraanni bilisummaa Oromoo kokkee qabee jiru finciltoonni adda addaa Amaara keessa socho'anii isaan lolaa jiran kana dhokfachaa badiisa waraana bilisummaa Oromoo lallaba irra deebiif akka hin taane maaliif kana kaasnee waraanni bilisummaa Oromoo ammatti yaaddoo badiisaa qabaayi. Maaliif ergamtoonnis ta'ee bilisiginnaan badiisa oboo yeroo lallabu agarra qabsoonis ta'e gaaffiin Oromoo kun akka xumuramee gaaffii amma waraanni bilisummaa Oromoo fannifatee deemaa jiru kun yeroon isaa irra darbeera. Yeroo jedhee lallabu yeroo kaasus ni dhageenya. Dhiyeenya kana immoo qondaalli waraana bilisiginnaadhaa baatii 2-3 gidduutti balleessina jedheeyyuu torbee darbe yeroo dubbatu agarra. Haala kana akkamiin deebii laattu? Egaa daldaanti agartee wanti nu gaggeessinu warraaqsaa dhugaa irratti hundaa'e abbaa biyyummaa dhabee sarbamee waan hedduu keessa dabree agartee dhugaa sana barbaachaaf kan gad dhaabate dhugaadha. Yaadi sun yaada dhugaati. Yaadi dhugaa sun ammoo yoo deebiin argatin nami baduu danda'a garuu yaadichi hin badu. Kan warri PP'dhaatis irraanfatanii dagatan yookaan wallaalan yookaan ittiin of soban sun abaa'oo seenaa tolchinaa yaada kana ni balleessinaa ni masaansinaadhanii PP'n dhufuun isiidha. Walumaa galatti yaada kana maseensumaaf dhufe waan nibiidhaan qabdu. Akkaataan impaayirtii itti godhameef
Inni kun cufti ka amma ta'aa jiru sodumaa waraana bilisummaa Oromoodhaa jirurraa kan ka'een alatti yaadi isaanii kan mul'ata mee eenyutu kana godhe. Ganna jahan kana keessatti wanti dalagame uummata kanarratti yakki hagas ga'u Oromoo irratti qabsoo ganna 50 godhame kana keessatti ganna jahan kana keessatti godhametti addaa bar. Wanti uummata irratti dalagame. So ummati keenyas kana ni arga, kanas ni hubata. Isaan ammoo yaada kana balleessuun, dhabamsiisuun hawwii yookaan oobjuu isaaniiti. Gonkumaayyuu yaadi kun haga bakka isaan argatinitti yaada kana akka amma jedhamu kanatti ijjeesuun yookaan balleessuun kan hin danda'amne ta'uu silaa odoo beekaa ta'anii dabran jaan keessatti silaa arguu malanii warri hunuyyuu lakki warri kaleessatiyyuu argee dabre baduu hin danda'u jedheetti dadhabanii waan feete godhanii dadhabanii sadarkaa har'a irra jiru kan dhiisiti sadarkaalee gammoojjilee Harargeetii fi gammoojjilee keessatti tureeyyuu gaafa sanaayyuu Oromiyaa keessa illee dhiibanii baasan akka inni hin banne isaaniyyuu mirkan. Har'a immoo sadarkaa gammoojjii fagoo daangaa biyyattii fa'aarraa osoo hin taane funnaan isaanii jalatti jira jirudha. Agartee? Egaa hawwiidha. Kaleessawwan gaafa jalqabaa ganna jalqabaa irratti 2019 taatu 18 bultii 15 keessatti balleessinaadhaan gaafa sana immoo bakka waraanni bilisummaa Oromoodhaa jiru bakka inni itti waraanni bilisummaa Oromoodhaa jiru laala. Har'a immoo sadarkaa inni itti jiruu fi akkamitti akka inni jirus laala. So oobjuu jeelama dhiisii yoomittillee balleessuu hin dandeenye. Tarii waan tokko isaaniif fakkaata garuu akka amma hafuurota jiran kanatti hin argana mul'ata. Bif kanaatiin balleessina garuu deebi'ee of haaromsee of keessallee laalaatii qulqulleessaatii jira. Wanta isaanawwan san cufa qulqulleeffamaatii jira. Diinota isaan nu keessa naqatanii waraana kan akka kanatti hin jeeqnee amma wanta duratti kakaaftu kanaa fi wantoota qaawwa argame cufatti hin jeeqnee waraan kanaayyuu zooniitti akka inni bakka hedduutti bahutti jedhanii saganteeffatanii ji'a agasii keessatti balleessinaan jedhan. Balleessuun yaadicha balleessuun hin danda'amu. Odoo waraan bilisummaa Oromootis balleessanii qabsoon ittiin bu'a. Dhugaadha kaa. Dhugaa laf jirtu kaleessa qabate ammas hin deebineef maali wanni tatta'amaa jiru fakkaataan itti godhamaa jiru waan xixiqqoo kabeebsaa tanaa kabeebsaan boru akka hin jirreen beekama. Dhugaa tana abbaati irratti du'e ilmatti irratti du'e maatiitti irratti wareegame goota qaroo seenaan barataa jirutu irratti wareegame yaada kan. Hayyuu Oromoodhaaf tokkummaa Oromootiif jedhee gargar hin bahin gammoojjii inni gaa keessatti wareegame seenaan barataa jira. Garte gonkumaayyuu kan hin danda'amne kan furmaati isaa isa xumura bakka ka'eef yaadi isaa ummati mirga hiree murteeffannaa isaa dhugoomfatu qofaadha. Hanga walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa guutuu isaa kan dhuunfatee kanatti ga'e gaafii isaan balleessan gaafii yaadi kun tarii du'uu danda'u. Hanga sun hin jirretti gonkumaayyuu du'uus hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromootis seenaa keessatti mee of duuba deebi'aa seenaa waraana bilisummaa Oromoodhaa laalaa'iin badee akka inni duubatti deebinee balleessinee jedhamu 0 irraa 1 2 3 afeetu deebi'ee
bakkooti har'a jiran kan cufatti ganna 20 ganna 30 duratti wareegamitti ba'ee wareegamni achitti ba'ee kan nam kayyaameet haaressaan itti dhufe. Bakki duratti itti wareegamini haarettiidhaan gad dhaabattee hin jirtu. Cufatti gatii kaffalaniiti yookaan gad dhaabuudhaaf jedhamee wareegama itti ba'eeti yookaan ammoo itti wareegamaniiti cufii zoonoleen kun cufti. Kanaafuu balleessuun gonkumaa kan hin danda'amne kun hawwii namtichaati ba'an ta'eeti. Kanaafuu tarii ofiif baduun amma sadarkaan isaan irra jiran lola amma godhaa jiran kana keessatti waraanni guddaan waraanni isaanii makalaakaan baanan Oromiyaa ciisa. Irra guddaan isaa. Maaliif Oromiyaa ciisa? Maaliif Oromiyaa ciisa? Gaafa Tigireedhaa san guurtee turte har'a gaafa Amaaroliin lolte Oromiyaa goeessaa bakka isiin kaafteef hin jiru irra guddaan. Yoo itti darte malee kan isiin eega fiddee harmatti keette Eertiraa irraa Tigraay irraa eega baatee fiddee laf keette ka deemteen hin jiru. Maaf hin balleessirre? Tarii wantaan amma duratti sii kaase kan wallaalurraa dhalootii kun ammoo isa kaleessaa osoo hin taane isa haaraa wareegama barbaachisu baasee yaadillee rakkoolee noo jiraate keessatti qabsoo godhee of miidhee tokkummaa isaa san jabeessee itti deemaa hinawwinii jedhaan. Ayyee guddoo galatoomaa. Egaan gaaffii keenya maree keenya gara goolabaatiin deemaa jirraa. Gaaffii tokko lama qofas ni kaaseenii sin gadhiisa. Egaa woboon nama qabee maallaqa fudhata jechuun miidiyaaleen ololaa turanii kana garga miidiyaatti osoo miidiyaatti hin beekne bilchiginnaatu yeroo garaagaraatti odeessaa akka ture hordofaama ture. Kun bilchiginnaaf rigaa akka ta'e egaa quba qabnaa. Woboon isin hooggantan kan bilisummaa sabaatiif qabsaa'u gocha kanaa akka godhaniif ni jajjabeeffamu akka raawwatuufis qajeelfamni akka dhaabaatti laatamu jira. Warri kana godhan eenyu? Egaa wanta duratti kakaase keessatti kanan tuttuqe hin qaba. Wanta isaan itti fayyadaman keessa gartee waraana kanaatti waa daruun isa sanaan as keessatti deebi'anii yakkoota akkasii daddalaguun kun ammoo amma qulqullaa'aa deemaa kan jirudha. Lammaffaan ammoo ofii isaaniitiif iyyuu waraan bilisummaa Oromoo of fakkeessanii wiigii itti naqatanii yookaan ammoo raastaa warra midhaaffatee waraan bilisummaa Oromoodhaa yuunifoormii isaatillee waan isaan cufaayyuu godhamee bifa akka sanaatiin egaa waraan bilisummaa sochii naannoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessa socho'u keessatti badiilee akkasiisan dalaganii waraan bilisummaa Oromooti jechisiisaa jiranii. Agartee kan ammoo maqaa waraan bilisummaa Oromoo ittiin xureessuuf kaleessalleen TPLF shoror keessadhaa akkam godhaa akkas godhaa jettee addunyaa biratti waa maqaa balleessuudhaaf godhaa turte. Har'a ammoo bifa kanatti ittiin deebitee tarii qabaa akkasiisan ummati addunyaa balaaleffataa ummanni keenya balaaleffataa isa san maqaa waraan bilisummaa Oromoodhaa xureessuudhaaf bifa akka sanaatitti qindeessanii kan godhanii malee waraanni bilisummaa Oromoodhaa ajajaa dhiisii inni gadi jiruyyuu yakka akkasiidhaan hin dalagu. Warraan lamaan amma siidhee kanatti itti fayyadamuun yeroo hedduu yakkoota akkasiisan dalaganii ofiifuu deebifnee akkas gadhiisifnee akkan goone yeroo jedhamu mul'ata jechuudha. Kanaafuu kuni kaayyoo bilisummaa Oromoodhaa kan xureessu kan sharafu waan taateef waraanni bilisummaa Oromoodhaa naamusa kaayyoo isaadhaa ittisu qabaata. Kaayyoo naamusaatti jira kan inni baratu. Kaayyoo naamusaa keessatti kaayyoo kanatti wanta hin buune kaati hordofuun maltu jedhamee baratu qaba. Egaa kanaafiyyuu yakkoota akkasiidhaa kan dalaguu miti. Isaan ammoo bifa akka sanaatittiin
yeroo itti fayyadamanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessan raawwataa kan godhaa turanii jechuudha. Malee gonkumaayyuu ajajatti dabarsu hin jiru, kan kana goosisu hin jiru, innis hin godhu. Wantoota armaan lamaan sii tuqeen alatti kan tatta'u ni jiraata. Kanaan alatti akka waraana bilisummaa Oromootitti yakka akkasiidhaa san keessatti ni hirmaatu jechuudha. Egaan gaaffii keenya yookaan immoo maree keenya goolabaa jirraa gaaffii tokko isinii kaasee xumuranna. Akka waliigalaatti uummanni Oromoo irra guddeessi hedduunsaa bilisummaa walabummaatti akka amanu ni beekna. Hedduun dhalootaa sanatti ol guddate sammuun namaa kan inni beeku Oromoo keessatti kadantaadhaa fi haala jireenyaa keessa dhaabbatee gara adda addaatti goreerraan kana. Kaayyoo kana bakkaan ga'uudhaaf akka hooggana dhaabichaatti maal akeektu? Gooticha waraana bilisummaa Oromoofis maal dhaamtu? Kanammoo egaa waraanni bilisummaa Oromoo impaarettii raasee impaarettiin bilisiginnaa nama Afrikaa qabu immoo bilisiginnaa hamtuu raafama hamaa keessa galee yeroo jiru agarra. Impaarettii keessaa hanga gaanfa Afrikaa hanga dippiloomaasii idil addunyaatti. Uummanni rakkoolee bilisiginnaan isatti fidee lolas haa ta'uu qoraan ibiddaaf qophaa'e taasisee uummata miidhu daa'ima uummataa keessatti miidhuttis akka hin hirmaannee fi uummata keenya maal jettuu asumaan dhaamsa irreecha baga geessaniis fuuldura kana irreechatu jira. Ergaa baga geessanii yoo qabaattan irraa fudhadhaatii ni goolabnaa jaalgammetti dhiyaadha. Dasaa egaa ummatii keenyaa bilisummaaf walabummaan kan amanu kanaaf wareegama gassoon baasee hanga har'aatti itti jira jechuudha. Fedhiinis hawwiinis isuma mirga isaa dhabee abbaa biyyummaa isaa dhabee wal wallaalchisanii walitti qoodanii wal lolchisiisanii afaan isaa wallaalchisanii sadarkaa sana keessatti kan jiru qabsoo kana maleef falli dhibiidhaan jirtu jedhameetti wareegama qaqqaalii goota hedduu qacalee hanga ammaatti itti wareegaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessatti akkuma duratti kakaasaa turrettis raafamii bilxiginnaan keessa jirtu yookaan impaarettiin tun keessa jirtu nam kamiifiyyuu ifaadha. Yeroon kun waa lama kan duratti jedhe waa lama qabuudha. Jabaachuu, irree ta'uu, of qopheessuu, biyya ofiitiif dhuunfachuudhaaf kan durii caalaa darana humna waraana bilisummaa Oromoodhaa guddisuu qofaadha jechuudha. Yoo kana ta'uu baate akkuma duratti jedhe sana carraan amma jiru carraa bareedaadha. Walabummaa bilisummaa Oromiyaa dhuunfachuudhaaf haalli ittiin isin itti jeeqamaa jirtu kun sa'aatii murteessaa fi xumuraati. Kanaaf ammoo Oromoon waan hangana jalqabarraa kaase sana keessaa bahee haala amma jiru kana keessatti akkasitti of qopheessuun waraana bilisummaa Oromoodhaa jabeessuun galma kaleessa wareegaa haalii itti baase san dhaqqabuu fi biyya isaa fi walabummaa bilisummaa Oromiyaadhaa goonfachuudhaaf yeroo murteessaa keessa jira jechuudha. Kana kan godhuu danda'amu ammoo tokkummaadhaan humna fi jabeessanii Oromiyaa hawaasii keenya kanaan duras lola kaabaa keessatti akkanumatti obba'aa ture. Lola isaanii ilaallanne keessa seenee obba'uun du'uun ture. Ammas uummata keenya maqaa aangoo Oromoota harkaa qaba jedhuun ibiddaaf qopheessaa jiran. Deemee Oromiyaa irratti xumurri isaa ta'uudhaa deema. Kanaafuu kana keessaa of qusatee keessaa of hambifatee qophii isa xumuraa godhachuun dirqii taati. Kaayyoo kana yeroon ati bakkaan geettu yeroon Oromoon bakkaan ga'ee biyya isaa kabachiifatu yeroo kana. Kanaafuu
Waraanni bilisummaa Oromootis kan of duratti arguudhaan naamusoota kaleessa jiranii fi haala kaleessa keessa deeme laafina jiru sana gara jabinaatti akka jijjiiramu qajeelfame isa sanarra darana hojjechuun loltummaa isaa jabaa ta'uu naamusa loltuudhaa jabaa ta'ee loltummaa isaatis ammoo jagnummaadhaan dandeettii isaa ol kaasuudhaan humna isaa baay'isuudhaan isa xumuraatiif of qopheessuu isa xumuraatiif ammas hojii isaa itti fufiinsaan hojjechuu humna isaa jabeessudha. Yeroon kun yeroo akkasiiti. Wanta duratti kakaafte sun cufti silaa yeroo qabdi. Yeroo kana keessatti hin malle wareegama barbaachisu fudhatanii tokkummaadhaan gara sanaatti deemuudhaaf itti of qopheessanidha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromootis ummati keenyas wanta arma jedhame kana keessatti hirmaachuu dhiise waraan bilisummaa Oromoodhaa jabeessuun ofii isaatis of ijaaree jabeessuudhaan qophii itti aanuuf walabummaa fi bilisummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf jabaa ta'uu qaba. Yoo kana godhuu baate ammoo seenaa keessatti hamtuun is mudachuudhaa deemti. Kanaafuu waan cufa keessaa ba'ee wareegama kaleessa baase galma walabummaa bilisummaadhaan ga'uudhaaf tokkummaadhaan bakka kanatti fuuldeeffatee waan qabu cufa namuu dandeettii isaatiin waan qabuun yeroo itti birmatu yeroo gara kanatti nuuf qopheessu wantoonni daddabree ammatti mul'atan hawaasi keenya gardhibii jirus dhaamsi kiyya qabsaa'ota maraafuu dhaamsi kiyya waanan jalqabarraa kaase kaleessa waan nu mudate bor waan dhufuudha deemu kanatti hamaa ta'uu isaa hubachuudhaan deebi'ee namuu laafina isaatis of laalee wareegama barbaachisu baasee ofii miidhamee gartee qabsoo sabaa dandamachiisu akka kaleessaa miidhama kiyyaa ana baluudhaan akkasii kiyyatu ta'uu dida kamaalii jedhu sun Oromoo wareegama baasisiise. Arra suniin ati qaama kanaa godhu qabda. Qaamii waraan qabsoo bilisummaa Oromootitti hirmaate kamiyyuu diinagdeen haa ta'u gamdhibiitiin haa ta'u wareegama kana fudhachuu isarraa eegama. Kanaaf laalanii gama kanattiin fuuldeeffachuun laafina kaleessaa sanarraa garanatti dhufuun wanta kalee isinitti qabee quba isinitti qabee dhuguman jedha. Isuma jirtu sirni waraana kanaayyuu rakkin isa keessa jiru kan fursii malee ati kanatti himtee as kanatti himtee achi kanatti himtee kan gartee kan goote qaamonni cuftuyyuu of laali. Waan si keessatti piippiin galchitee akkasitti gootu kan cufa laali of qulleessi garri deemaa jirru garana kakaleessaa san keessaa ba'uu qabna. Atis waraanni bilisummaa Oromootis nuyi kun cuftuyyuu waan tokkummaa Oromoodhaa diigu kamiyyuu amalaanis taanaan yaadaanis taanaan of sirreessitee bifsanaatittiin Oromoodhaaf isa xumuraatitti geessuun dirqama ta'a. Kanumaan dhaamadhaa ayyaana irreechaa baantes Waaqayyoo galatoonfattan akkasumas bilisummaa fi walabummaa Oromiyaadhaa bara itti aanu haala dhufaa jiru kan keessa jabinaan nu taakkisiisee tokko tochisiisee akka inni gara bilisummaa walabummaatti nu geessu Waaqa nu kadhadhaa. Illeen kanumaan dhaamadhaa fayyaa ta'ee hiifamaalleen. Ayyee jaalgamne guddoo galatoomaa egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kan isin hordofaa turtan marii haala yeroo irratti itti aanaa ajajaa olaanaa ABO Jaal Gammachuu Abbooyyee waliin bakka jiranirraa taasisaa turreedha. Egaa Jaal Gammachuun dhimmoota adda addaa haala yeroo bilbiltuu uummanni irraa burjaajaa jiru egaa egereen uummata Oromoo maal fakkaataa kaayyoo ganamaa sana milkeessuudhaaf immoo uummanni akkamiin qooda fudhachuu qabaa bilisiginnaan burjaajii inni uumuurraas hirmaannaa badiisaa inni sabicha gochuu qabu keessatti uummanni akkamiin irraa of qusachuu akka qabus yaada isaanii kaa'uudhaan ayyaana irreechaa dhufaa jiru kan sanbadduraaf dilbataa kabajamu irrattis uummanni keenya maal akka godhuu qabu hawwii isaanii dhaammatanii jiru. Egaa Jaal Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ajajaa olaanaa ABO guddoo galatoomaa.